Obboleessoo maal taate eessaas si dhukkubu? Ahmee nadiisi yaa doktora kiyya. Oromoon quufan malee hin utaalanii utaalan malee hin caban jettiimi. Quufeetumaan qarshii liqimse yaa doktora kiyya. Oh no! Kun waan salphaadhaa hin yaaddawin akkuma salphaa si keessaa ba'a. Hayyee doktor eega jetteefuu hin yaadda'u. Hin sodaatin adeeroo, baqeessaa jechuun waan guddaa miti. Namaan hanga ammaa baqeesse keessaa nama tokko qofaan na harka du'e. Doktor ati hanga ammaa nama meeqa baqeessite duuba? Ati naaf lammaffaadha. Barattoota mee suuraa baaburaa kaasaatii daqiiqaa 10 booda deebi'eetiin ilaala. Hayyee barsiisaa. Aboo mucaa mee suuraan baaburaa? Orraafattee dhufte barsiisaa. Daqiiqaa 10 boodaan deebi'a jettee kutteemi. Daqiiqaa 15 teessee dhufte. Baaburri daqiiqaa 5 tana keessa kute barsiisaa. Barattoota mee ammaan tana fakkii re'ee fi fakkii citaa kaasaa fida. Aboo re'ee fi citaan kaasaa isinin jeebar. Ati re'ee qofa kaastee fidde mee citaan eessa jira? Re'ee citaa nyaate barsiisaa. Mee kunis ati ammaan tana akka waan qarshii 25 qabduun laali. Yoo ummaan teetis qarshii 25 siif kennite ati qarshii meeqa qabda? Qarshii 25 qaba barsiisaa. Akkami qarshii 25 qabda? Mee irra deebii yaali yeroo dheertuun siif kenna. Yaaleetiin jira barsiisaa qarshuma 25. Ati waa'ee ummaa tiyyaa hin beektu. Ummaan tiyya qorqodduudha takkaa qarshii takkana kennitee hin beektu. Saniifuu an qarshuma 25 reefuu saniin qaba.